Dogongora ofii hubachuu caalaa addunyaa kanan gadhiisa jechuun furmaata natti hin fakkaatu. Mee viidiyoo tana dhaggeeffannee walitti adeemnu. Haga ammaa dullee lubbuun ajjechaa narratti yaalamaa jira jechuudha. Namoota adda addaatiin, karaa adda addaatiin san durattu addunyaa jibbamtoota ana malee namni addunyaa tanarra hin jiraatin jiru ani isinii dhiiseetiin jira jechuudha. Hin boohu akka gantutti hin wayi waaddu ani dhugaa irraan jira. Dhugaa kanammoo bakka dhugaan jirtutti naafni baha nagaan jiraadha. Qiyaama wal argine. Egaa Hamza Ibrahim dogongora isaa namoonni hin beekne hin jirtan. Erga dogongorri isaa irra deddeebi'een uumame boodarra hawaasni hedduunis irratti duuluu eegale. Inni immoo duula hawaasni irratti godhu kana irraa barachuu caalaa dogongora isaa hubachuu caalaa addunyaa kanan dhiisa jechuun yookaan ofin ajjeese jechuun viidiyoo waraabee gadi lakkise. Ani garuu asirratti yaada tokkon qaba. Addunyaa kana irraa wanni ilmi namaa irratti namaaf hin obsine, irratti namaaf hin rifanne amantiidha. Amantiin addunyaa kanarratti sarara diimaadha. Namoonni amantaa irratti qoosan hedduun isaanii harka namaatiin addunyaa kanarraa galanii. Hamzaa keenya amma harka ofiitiin of ajjeesa je'ee dhaaddatullee of ajjeesullee of ajjeesuu baatullee yooniif amantaa irratti qoosuun amantaa irratti taphachuun kun itti fufee harka namaatiin duun isaa waan hin oolle. Hubadhu biyya heeraa fi seera qabdu keessan jira jettee heeraa fi seera biyya keenyaa abdattee waan feete dubbattullee heeraa fi seerri ummata sirraa eegee hin danda'u. Biyya teenyaa walakkaan isii musliimaa tana dhiisii biyya Awurooppaadhaa harki tokko musliimaa kan amantaa musliimaa arrabsuu mirgi kenname keessattiyyuu namoonni ifatti ba'anii amantaa irratti qoosan nagaan jiraachuu hin dandeenye. Hamza, namoonni siif rifatan jiraachuu danda'a. Namoonni siif hin rifannes akkasuma jira, hubadhu. Kanaaf hanga of ajjeesa jettee dhaaddattu caalaa dogongora kee hubattee amantii irratti qoosurraa of qusattee ummata kana dhiifama gaafattee nagaan jireenya kee yoo gaggeeffattee irra sii wayya. Ani akka burqatti siif rifadha, siif gaddaas. Garuu dhugaa dubbachuuf namoonni siif hin rifanne, namoonni siif hin gaddine hedduutu jira. Ilmi namaa amantaa irratti namaaf hin rifatu, namaafis hin obsu. Kanaaf Hamza Ibrahim dhugaa yoo dubbanne dogongora kee hubachuudha qabda. Chaappichiituma waliin haasoytee amantaa irratti waliin qoostusan mee rakkoo si mudate duula hawaasni sirratti kaasaa jiru kana itti himi wajjin mari'adhu. Ifatti adda siif baasa. Rakkoo irraa adagaa irraa si eega chaappichiitiin ati wajjin haasoytu sun. Kanaaf dogongora kee hubachuu caalaa lubbuu koon of balleessa jechuu caalaa dogongora keessan hubattee ummata dhiifama gaafattee amantaa irratti qoosuu irraa yoo of qusattee irra si wayya jee yaada. Ani akka mataa kiyyatti siif rifadha, siif gadda, siif obsallee. Garuu amantaa irratti namni tokko miti kan siif hin obsine, kan siif hin rifanne, kan siif hin dhoksine, kan siyyuu ajjeesee du'uu barbaadu hedduutu jira. Ati ammaan tana diina hedduu horattee jirta. Nagaan akka feetatti ummata keessa deemuun kee shakkiidha. Kanaaf afaan keetiin diina horatte, afaan keetiin diina kanaas ofirraa dhoorguu dandeessa. Waan magaalatti badee magaalatti barbaadan jaanii miree waan miidiyaa irratti balleessiteef jettee lubbuu kee lafarratti hin rakkin miidiyuma irratti sirreessin siin ja'a. Kun dhaamsa kiyya. Burqaa Yusuf sagalee sabaa, Yusuf sagalee sabaa, Yusuf sagalee sabaa. Burqaa Yusuf Oromoo haraare onnee itti goote haqaa fi seenaa hundaaf dhiyeessite.